Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannuu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Piroofeesar Girmaa Gabrasanbatii. Piroofeesar Girmaan barsiisaa, gorsaa akkasumas immoo qorataadha Swidish University hamma dhumaattiin waliin tura daawwadhaa. Piroofeesar waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif guddaa isin galateeffanna. Baga nagaadhaan dhuftan. Ulfaadha isinis eeyyamuu keessanii fi asitti akkan fe'atu. Egaa waggaa dheeraadha Swedish University kan isin barsiistanii. Mee jalqabaa akkamittiin ture gara sanatti kan isin join gootan? Biyya Swidinii? Biyya Swidinis Universitichas. Biyya Swidinillee itti yaadee miti kan hin dhaqe. Sa'a 24 fuuldura otoo achi hin dhaqin garumsa waan yaadee miti akkuma dinqataan achi dhaqe garuu baqannaanii jechaadha. Biyya biraan tureeyyuu. Innaa achi biyya sana kan hin dhaqe bara 1984tti 85 calqabee amma har'a ji'a darbeetti yuunivarsiitiin sana keessan ture waggaa 40 fi gara ji'a 5. Achumaan keessatti PhD koos achumattan hojjedhe. Achumatti akkuma pilaatfoormiitti dhimmatti bahee achumattan associate professoris ta'ee Piroofeesara guutuus ta'ee waggaa 25 fuuldura jechaadha. Achi keessatti ijaan waggaa 40 yeroo baay'ee hojjedhe amma mootummaan Swidinii meedaaliyaa sa'aatii warqee fi meedaaliyaa kana argadhe jechaadha. Asuma tajaajila biyya sana tajaajiluudhaaf jechaadha waggaa amma kana. Lammatas immoo barumsaanis innaan achii fixus gaariitti ijaan fixee akademii saayinsiin biyya sanaas beekumsa guddaa fi shilmaatama godhe jechaadha. Kanaaf achumattan turee qorannaa baay'ee qorachuu gara harka 80 qorannaadha kan hin hojjedhu. Harka 20 immoo nan gorsaa nan barsiisa jechaadha. Kanuma nan achi ture amma torbaan 3 fuuldura jechuun Januaarii 1 jalqabe immoo sooroma bahee jechaadha. Sana booda amma akka senior advisor gorsitu ta'eetanii harka 20 achumatti hafee hojjetaa jira. Maaliif yeroo tokko irraa cituu jaan danda'amne jechaadha. Kuni achitti kan hin hojjetaa jiru. Waggaa 40 egaa baay'ee dheeraadha. Yuunivarsiitii sana waggaa dheeraadhaaf tajaajiltanii kana biratti immoo ijoollee biyya kanaadhaaf iskoolaarshiippii haala mijeessuu keessatti gahee akka qabdanii fi ijoollee 40 ol akka mijeessitan dhaga'een jira. Isaan keessaa Dooktar Taaddasaa Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo duraanii tokko akka ta'an dhaga'een jira. Mee barattoota kanaa fi akkamittiin mijeessitu milkaa'eera jettanii immoo yaaddu? Egaa inni hundeen isaa attamitti anasitti kan hin bare dafqa hiyyeessaatiin haa ta'u malee kan hin tajaajilaa jiru biyya biraati. As dhufee asitti tajaajiluu ijaa hin dandeenyee fi baqataa polotikaa ijaa taateef barattoota achi dhufanii akka baran yuunivarsiitii sanatti akka dhufanii baran MSc wanni sadarkaa MSctiifis sadarkaa PhD doktoreetiifis achi na 40tti baay'eedha sana duwwaa miti gara 100 ta'a. Kanaan hojjetaa ture. Kuni yaanni isaa maa inni attamittan tajaajilanii argadhe kana gubbaa ga'e uummata kooti deebisee kanfala kan jedhu irratti hundaa'e. Gargaarsa kan jedhu sanaan tokkoffaa sadarkaa MSctiin keessumaa barattoota yuunivarsiitii Shaggar Addis Ababa yuunivarsiitii bara waggaa gara 17 ol baraan barataa 2 yoo attamxinnaate fuudhaa turame. Barsiisaan 2 akkana dhufaa turanii. Kan biraas akkanumatti Amboo yuunivarsiitiis akkumatti tajaajilamaa turame.
egaa Itoophiyaa duwwaa otoo hin taatiin amma Yugaandaa, Gaanaa wanni kanaan baay'eetu hojjetame exchange programii kanaan ijoollee akkana fiduudhaan scholarship fiduudhaan jechaadha. Ani isa duwwaa otoo hin taatiin ofii kootii fuudhuu duwwaa otoo hin taatiin neetwoorkii adda addaa ijaan qabu piroofeesaroota beekuna PhD barataa yoo barbaadan isaanis yaalanan tottolchaa fi jechaadha. Inni biraa qorannaa kan ta'e irratti kan hundaa'e piroojeektii adda addaa piroojeektii saayinsii adda addaa yuunivarsiitii keenya wajjin qindeessuudhaa fi kan hojjetamee fi achi keessattis immoo leenjiin PhD yookaan doktorummaa kan hojjetamin jira. Fakkeenyaaf tokko kan jiru piroojeektii guddaa kan baha Afrikaa keessatti Ugaandaa, Keeniyaa, Itoophiyaa keessatti kan mootummaan Jarman kan fandii godhee ture. Achi keessatti Amboo Yuunivarsiitii, Jimmaa Yuunivarsiitii akka achitti qooda fudhatan Dr. Taaddasee duratti maqaa dhoftu keessaa nama tokko. Achi keessa Amboo Yuunivarsiitii sababii kanaatiin kan leenji'anii nama wanni PhD argatan nama 3 piroogiraamii biraatis akkanuma. Isaan kaanis amma Yuunivarsiitiin Kwame Nkrumah achitti barataa kootee waggaa 5 fi pirezidaantii kan ta'e jechaadha. Kun baay'ee nama gammachiisa jechaadha. Nama Suudishiinis warra Suudeen biratti baranis sadarkaa gaarii qabu. Amma dhiyoo tokko amma gorsituu ministeera qonnaa taate tokko immoo Suudin iddoo buutee saayintifiik ofiisar taate Eurooppiyaan Yuuniyoon keessatti hojjetu. Kun baay'ee nama gammachiisa inni jedhu. Kanaaf barattoota achitti fiduu otoo hin taatiin achiis immoo as erginaayyuu barattoota Suudinii as erginaayyuu akka waldeeggarsa barattoota jechaadha. Kanumaan hojjetaa ture. Ammas kanumaan hojjetaa dhufaa jira. Amma fakkeenyaaf Amboo Yuunivarsiitiidhaan honorary profeesara barnoota PhD achitti baname kanaaf gorsaadhaanis ergaarsaanis achiin hojjechaadha. Adaamaa Yuunivarsiitiis akkanuma. Shaggar Yuunivarsiitii bara baay'ee shaggar jechuun Addis Ababa Yuunivarsiitii. Shaggar isa ammaa miti sana ni turfe. Isa Finfinnee jedhamu sana shaggar jenna kanaaf. Bara baay'ee achitti barataa baay'ee gara 50 oliitti kan Addis Ababa Yuunivarsiitii duwwaadha kan fuudhame jechaadha. Isa walumatti qabame jechaadha. Milkaa'ina guddaadha gaa kuni. Ammallee iskoolaarii kanneen barbaadan barattoonni hedduun jiru garuu karaa deemuu qaban immoo kanneen hin beekne jiru. Mee namoota iskoolaarii argachuu barbaadanii maal gorsitu sin? Egaa inni tokkoffaa karaan ittiin baran tokko biyyum keessatti barnoota argachuu carraa argachuudha. Barananii iskoolii fixee yuunivarsiitii galuudha innaan jedhu yuunivarsiitii tokkitti duwwaa ture. Ammallee yuunivarsiitiin baay'eetu jira. Carraan kun xinnoo isa sana caala bal'inaan qabaachaadha. Kan biraas immoo alatti baruun immoo advaanteejiin isaa inni tokkoffaa muuxannoo adda addaa argataa jiru. Lammatas immoo barnoota sadarkaa biyyoolessaa gubbaa irratti ijaa kennamuuf isatti ani kanaanan leenjifame kan jedhus itti dhaga'amuu danda'a. Kanaaf amma gorsa attamiiti amma scholarshippiin adda addaa kan kennamu hin jira. Yuunivarsiitii adda addaa irratti kan kennamu jira. Isa irratti bayeessum godhanii ilaallachuutu irra jira. Yeroo baay'ee kooliin hin ba'a yookaan neetwoorkii kanaa nama adda addaatiin jira. Isa irratti xiyyeeffannaa godhanii wal'aansoo gochuudhuma kanaanina. Lammatas immoo namoota neetwoorkii intarnaashinaali qaban kanaanis qunnamuunis gaarii natti fakkaata fakkeenyaaf. Isiniin faa dabalatee jechuudha. Kanuma jechuudha. Yeroo baay'ee egaa isinis research advisorii waan taatanii fi biyyoota keenya keessatti yuunivarsiitii irraa yeroo eebbifamu jedhan qorannoo ni geggeessu barattoonni.
baay'een isaa garuu hojiirra oolee yerootti arginu baay'ee dhiphaadha. Isarratti immoo yuunivarsiitii tokkotti barataan tokko riisarchiin ittiin hojjetee eebbifame waa xiqqoo moodifaayi godhamee jijjiiramee yuunivarsiitii biraatti immoo barataan biraatiin eebbifamu wantoonni kun hin jiraatu yeroo darbee kan namoonni jedhanitti. Meesin riisarchii yeroo hojjetan maal gochuu qabu jettanii gorsitu wantoota kanaas dhiibbaa inni qabus. Qorannaan iddoo lamatti ilaalama. Tokkoffaa akka beezik riisarchii kan jedhamutu jira. Namoonni waan tokko maaliif uumamaan kun wanni jedhe qorannaa jechuun bari reyaalitii saayinsiidhaan diskiraabii gochuudha. Amma insentiivii wayii mataatti nama dhalate kuni yoo kana godhan maal ta'uu danda'a kan jedhamu achirraa yoo madda. Inni tokko immoo rakkoo practically kan ta'e industiriilaa yookaan qonnaas ta'uu danda'a kan adda addaan waan practically ta'e irraa isarraa kan maddutu jira. Kana rakkoo sana hiikuudhaaf kan dhaabbatutu jira kan itti hundeeffamutu jira jechaadha. Yeroo ammaa kanaan kan ka'e amma fakkeenyaaf isa lammataa kan amma hojjennu fandii argachuudhaaf illee naa jennu industirii wajjin warra beneficiarii ta'e hojiirra warra oolchuu danda'u rakkoon suni kan saanii kan ta'e ownership of problem kan jedhu wajjin yoo ta'e yoo dhaqanii qorannaa kanas godhan hojiirra ooluudhaaf garantiin isaa dhibbaa dhibbattee jechaadha. Asittis akkanuma rakkoo baay'eetu jira kan hiikamuu danda'amu. Insa kana rakkoo kanarratti kan hundaa'e yoo ta'e hojiirra oolchuudhaafis carraa guddaatu jira jechaadha. Amma fakkeenyaaf ijoolleen nu biratti dhufanii PhD isaanii baran baay'een isaanii rakkoo biyya kanarratti kan hundeeffame. Amma fakkeenyaaf Amboo Yuunivarsiitiidhaa warra dhufan Dr. Taaddasa dabalatee biyya kana keessatti amma waa'ee agriikaalcheriin wanni qonnaan calqabee amma dhufee isa nyaata saayinaarra gahutti waa baay'eetu bada. Amma fakkeenyaaf fruits and vegetables baay'eetu bada. Attamitti sana xiqqeessina jechuudhaani. Tokkoffaa isa yoo xiqqeessite rakkoon beelaa inni guddaan immoo rakkoo beelaati. Isa sana rakkoo sana cuftaa jechaadha. Sana gatuun immoo waan sun innaa badu harki 70 hin bada amma 30 dhibbaantaa 30 amma 70tti hin bada. Sana baduu jechuun immoo kan ittiin oomishan enerjii haa ta'u lafa haa ta'u kan ittiin oomishan sanatu badaa jechaadha. Kanaan itti yaadamee kan hojjetame fakkeenyaaf waa'ee qamadii irratti warqee irratti saayinsa jedhamee kan hojjetame jira. Dhufanii asitti hojiirra oolchuudhaaf laayyoo ta'uu danda'a jechaadha. Maaliif rakkoo biyyatti uumama. Yoo garuu amma fakkeenyaaf beezik riisarchii sana ta'ate sana hojiirra oolchuudhaaf rakkisaa ta'a. Amma fakkeenyaaf nuclear physics kan jedhamu fakkeenyaaf waan biyya kanatti baay'ee isaallee dhimma itti bahuu hin dandeenye amma yookaan mekaaniksiin warra injinariin kana keessatti wanni jedhan ta'uu danda'a. Garuu it's important haa ta'u malee yoo qophii biyyi suni waan kanarratti qabaachuu baate in terms of infrastructure teknoolojii qabaachuu baate hojiirra oolchuudhaaf rakkisaadha. Maaliif barnoonni riisarchiin kun hojjetu amma barnoota amma kaarikulamii jira miti amma bara nuti barru baay'een isaa kaarikulamiin alaa dhufee asitti addaaptediidhuma ta'e. Beekumsa kuusaa beekumsaa informaalii kan ta'e irratti kan hundaa'e waan hin taaneef abstiraaktii ta'etu argama. Kana hojiirra oolchuu baay'ee rakkisaadha. Kanaaf amma kan nuti hojjennus asiis kan hojjennu waan hojiirra ooluu danda'u. Tokkoffaa warra qorannaa gaggeesse sanaa fi mooraalii guddaadha. Lammata
biyyaafis gaariidha. Kanaaf isarratti xiyyeeffannarra jireessa warra dhufanii achitti baranii asitti isaan makaniin gara most Baardaa Yuunivarsiitii nama 4 qaba, Adaama Yuunivarsiitii 4, Amboo Yuunivarsiitii 3 na Alamaallee nama 1 na Shaggar Yuunivarsiitii akkanumatti 4. Isaan kana hundumaa applied kan jedhu isaan fakkii rakkoo irratti waan hundaa applied research irratti waan ta'eef ijoolleen kun kan amma hojjetan bu'aa waan qabu ta'uu danda'a jedhee yaada. Gara fuulduraattis isa sana isa basic research sana hin barbaachisu jechuu koo miti. Garuu haa ta'u malee inni suni baay'ee hojiirra oolchuudhaaf carraa guddaa ta'aate karaa biyyaas reedinasii yoo jiraate ta'uu danda'a kan jedhuun sitti himuu danda'a. Egaa biyyoota rakkinni nyaataa mudachuu hin qabu garuu aadaan nyaata isaanii fooyya'uu qaba jedhaman keessaatii Itoophiyaan tokkodha natti fakkaata. Mee qorannoon adeemsifamee jira aadaa nyaataa keenya irratti? Egaa nyaachis aadaadha. Waan gaarii fidde waa'ee sooshooloojii fi saayinsii numti mataa isaa kan danda'e jira. Food saayinsiidhaan wal qabatee iddoo sanatti jira. Kanaaf ani ijaani basic injiinaraa karaa mekaanikaal injiinarii ta'ee agriculture injiinarii qabu waa'ee supply chain irratti sijaa hojjennas food saayinsii kanaan beekumsi hin jira amma warra food saayintistiin ta'in malee. Kanaaf aadaan suni ijaan jijjiiramne baay'ee rakkisaadha. Amma fakkeenyaaf waan hin qabnu sana hojiirra oolchuudhaaf rakkisaadha. Amma akka fakkeenyaatti warqee fudhachuu dandeenya. Amma arbanii keessatti reesturaanii adda addaa keessatti qoccoo miti qoccoo afaan biraatiin inni jedhama warqee jedhama afaan Oromootiin. Warqeen suni dhuguma warqiidha. Warqee kan jedhames lafumaa ka'ee miti waan nuti gatamu hin jiru achi keessa. Akka michoosaa affeelamee nyaatamaa dheedhiisaa fermentidii ta'ee akka daabbootti ta'uu danda'a, bullaa'in ta'a, waa baay'ee ta'a. Na kaarboohayidireetii wanni isaa baay'eedha. Kanaaf amma yoo ilaalle gara sentiraal jiddu galeessa Oromiyaa kanaa fi gara saawuzii kanatti baay'ee nyaatu malee amma gara West Oromiyaa yoo taa'e baala isaatti warqee tolfatu. Asii gara Salaayii baala isaatti warqee tolfatu amma waan waaluu qabu sana gataa jiru. Kun ijaa food habitiin sana achi keessa hin jirre uumatti wanni hin jedhu jechaadha. Waan hin qabnu keessa akka fakkeenyaatti jechaadha. Iddoo tokko tokkotti amma fakkeenyaa fi amma Wallagatti yoo dhaqxe Hincooteen hin jira. Iddoo biraatti hin beekamu. Garuu is very very important energiidha, energy sourceidha. Qorannaanis gaariitti hin gaggeeffamne kan onni dhachaadha. Lammata immoo waan baay'ee barbaachisaa ta'e irratti waan yeroo hundumaa argattu hin tuffattasi akka nyaacha hiyyeessaa fa'aa kan akka raafuu maal akka namni nyaatu amma foon nyaachuu jaabare everything is fooni. Isaan kuni wanniidhaaf heelsiidhuma keeti nageenya keetiif kan ta'u ijaa haabitii sana keessa hin jirre namni hin jedhu. Lammatas immoo amma asuma amma hollaadhum keenya amma Keeniyaa is my second home dhugaa dubbachuudhaaf Keeniyaa baay'een beeka. Amma achi keessa haabitiin nyaacha achi jiruuf as jiru baay'ee walirraa fagaata. Maaltu nyaatama maaltu nyaatamudha. Amma achitti seebiraa fa'i nyaatu amma sitti harree nyaadhu jette si rakkisa mitiire. Garuu harree yoo ilaalte akkuma sa'aa margas nyaatti waan biraa adda adda miti. Awurooppaa dhaqxee foon fardaa fa'aa nyaatu. Amma sitti psychologically farda nyaachuu kan jiru hin fudhatamu kana inni jechuudha jechaadha. Even part of the body of animals amma indaanqoo inni jedhanii amma miila ishii fa'aa nyaatu as Keeniyaatti asitti namni irraa kutee gata. This is very valuable. Gadi siqtee akkana warra ani nyaannu jechaa koo miti dhiifama. Garuu yoo gara Taanzaaniyaa dhaqxee mataa daljeessaas hin nyaatama. Innaa isaaniif delikateessiidha.
duratti Gaanaa sitti kaaseen ture sababii barataa kootiitiif achi nan dhaqaa baay'ee sababii kanaatiin uummata Fulaanis bareen jira kan afaan Oromoo dubbatan. Innaa amma achi naannoo sana adurree fa'i nyaatu garuu nyaacha dhiiraa jedhu. Kaalchar jechaadha. Kanaaf amma ruuzii nyaachuun amma East warra Eeshiyaatti is very popular garuu internationally as amma at least gara urban areas wanni ta'aa jira jechaadha. I think aadaa nyaachaa sana bal'ifachuu jechuun rakkoo beelaan kan ka'e food security sana isa solvii gochuutu danda'ama natti fakkaata. Kanaaf conservatism waa'ee nyaachaatiin isa dhiisuu irratti inni immoo namni guyyaadhuma tokkotti sana jijjiirama jechuun hin danda'amu. Haadha kootu na bira dhufe fakkeenyaaf Suudiin innaa kukkambaree inni kuteetti kenne nyaachuun barbaanne booda ilma koo balleessite maal jennaan kukkambareen sun teestis hin qabu baay'ee hin qabu garuu jennaan hin tiraanaan jette bakka eega hin tiraadde dhiisi jechi nyaachuun dhiisuudhaaf akkana jedhame jecha it is part of the habit dhiifama isinittan dheeresse aadaa nyaachaa dheeressuun solutionii guddaadha rakkoo food securityidhaaf jechuu kooti. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuti miidiyaa Soofumar miidiyaa harka keessan irraa subscribe gochuun nama dhumaatti daawwadhaa nu waliin tura. Tole Profeesar yeroo waa'ee keessan qorannu keessatti badhaasa Nobel Peace Prize kan Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeera Itoophiyaa fudhatan duuba harka isaanii jira waan jedhu dhageen ture. Mee dhugaadha dhugaa yoo ta'e immoo maaliin ture kan isin hirmaattan? Dhugaadha. Garuu koree dura uumame sana keessatti warra initiative fudhatee miti. Koree sana keessatti akka inni miseensa ta'u waamamee tanina achi keessatti waa baay'eetu haasa'amaa jiraayyuu garuu waa'ee Nobel Prize ennaa godhamu peace nageenyaaf yoo ta'e argumentii barbaachisu nan beekamu. Kanaaf Nobel Prize sana immoo kan suggestii godhu akka seeraatti yookaan nama paarlaamaa miseensa ta'e yookaan immoo Profeesarooti yookaan immoo nama kanaan dura Nobel Prize argate. Kanaaf achi koree kana keessa Profeesar ana duwwaa ture. Lammata paarlaamaa miseensa paarlaamaa immoo Swedish tokkotu ture. Naannoo lamaan duwwaatu galchaa jechaadha. Koree sana keessa illee taa'u. Kanaaf innaa sana immoo reefuu jijjiiramni kunis dhufaa. Innaa dibeetiin ture tiim lammaadhaaf kennina moo Abiyyiif kennina kan jedhu waan akkanaa ture. Booda sagalee baay'ifnaan baay'een akka Abiyyi akka ta'u waan akkanaa ta'e. Sana booda argumentii barreessuudha. Argumentiin waa'ee nageenyaan akka wal qabate duwwaa kan wanni jedhu. Argumentii sana natti barreesse. Innaa sana booda ani fi waan koree kanattis dhiyeessinee kana jedhamee tole jedhame. Sana booda ani fi Anders jedhama Swedish wanni miseensa paarlaamaati nu lamaantu galche jechuudha. Egaa badhaasa sana booddee yeroo sanatti badhaasa sanaaf sababa kan ta'e tokko Itoophiyaa fi Eertiraan araaramuu isaanis ture. Biyyoota ollaa wajjin illee nageenya uumamee ture kan ilaalamee ture. Eegi sana booddee ammatti Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu walitti dhufeenyi jiru sagas mara bareedaa kan jedhamu miti. Sana booddee wal dhibdeen keessollee hedduun babal'atee waraanni iddoo baay'eetti ta'ee ture. Mee sana booda maaltu isinitti dhaga'ame? Egaa baay'ee dhuguma akkuma amma jette argumentiin innaa sana barreeffame naannoo kanatti keessa kan Eertiraa tokkoffaa karaa kaan immoo karaa South Sudan kan taate
akkanuma immoo karaa Jibuutii kana adda addaa kan hundumaa kakka'eeti kan argumentiin kun kan inni jedhe amma deebi'ee waan sun duubatti deebi'uun nama Eertiraa fi Itoophiyaa walakkaa walitti gaarreeffachuun kun dhufuu inni silaa waliigaltee uumee jedhamu benefiitii guddaa silaa kan godhu biyyaa fi uummata. Biyyaafis gaarii tureeyyuu uummataafis gaarii ture uummata Eertiraafis uummata Itoophiyaafis namni akka barbaadetti mobilitii gochuu danda'a. Lammatas immoo otoo waliigaltee kanaan itti fufee amma Itoophiyaan rakkoo landlockdedha wannidha irraa rakkoo guddaatu jira yeroo amma sababii kanaatiin ikonomiin baay'een yonni jedhamaa jira. Otoo waliigalteen sun itti fufee amma kana asaab meesowwaa kana dhimma itti bahuudhaafis carraa guddaatu ture jechaadha. It is unfortunate amma yeroo amma gara waldhabbiitti waan hundumaa jechuun baay'ee rakkoo guddaadha. Akkanaa galutti egaa maalbaata roongi ta'uu danda'a karaa Eertiraa more genuinitiin turre ta'uu danda'a. Naati kondiishinii tokko lafa keewwattee na waliigalteen sana uumamu kun yoo naa guutame jettee na kondiishinii dhoksaa kanatti barbaadde ta'e maybe waan hundumtuu uummanni Itoophiyaas hundumtuu kan beeku achi yeroo baay'ee kan isaan wanni jedhan risoorsii biyya kanaatti dhimma ba'uudhaaf kun beekamaadha. Kanaaf waan kun carraan kun jalaa jaacituu argachuu jaan dandeenye waan kana uumuu danda'a. Waraanni kanaan dura isaa walakkaatti uumame risoorsiidha amma faayee baadimmee waan akkana jedhama sisis kun wannidha. Mikinyaatuma wanni hin taane malee risoorsii biyya kanatti dhimma ba'uudha. Amma fakkeenyaaf yeroo dura galanii wanni buna ekspoortii godhaayu Eertiraan. Buna Eertiraa jedhameetu wanni godhama. Wayyaanee fi Shaabiyaan iddoo lamatti hirmanii buna karaa Iistii Wallaggaa Ilubaaboor kan jiru eenyutu fudhataa isa kana jiru eenyu fudhu waan akkanatti jedhamina akka barbaadanitti dhimma bahuyyuu waan suni hafnaan waraanni kunis ka'ee jechaadha. Kanaaf kuni ta'uu baay'ee nama gaddisiisa. Ammas yoo ta'ate waliigaltee dhumaan otoo dhume gaarii natti fakkaata. Egaa isin Oromoo Society of Science and Technology hundeessaadhasi pirezidaantiidhasi mee sana kamittiin hundeessitan? Egaa inni kun egaa bisannaa duraan gaafatteeni waa'ee scholarshipii fi beekumsa adda addaa argadheen attamitti biyya gargaara kan jedhuun wal qabataa jira. Tokkoffaa as scientific performance amma sadarkaa biyyoolessaa gubbaarratti qooda fudhadhaan argaa nin jedha. Tokko inaafummaarraa kan dhufe jechuun amma Oromoon yeroo sanarratti society kan qabu oosaadha. Oosaan immoo waa'ee social scienceiti focus area gravitiinsa amma teknooloojiin kan qabu hin jiru. Lammata society'n adda addaa dhaabatee jira international irratti. Why not maaliif Oromoo Society of Science and Technology hin dhaabne? Akeekni isaas immoo argannoo internationalii gubbaa irratti saayinsii bu'aan argame qorannaa irratti argame sana hojiirra oolchee akka guddina dinagdee biyya kanaatiif akka ta'u beekumsa karaa teknooloojii fi karaa adda addaatiin ta'uu kan danda'u namni keenya maaliif benefiitii hin goone nuti immoo ala jirraa dhaqnee biyyallee jiraachuu baan warri ala jirru humna walitti qabne nama baay'eetu sababii politikaatiin biyya kana gallakkisee biyya adda addaatiif tajaajila kennaa jira. Aluma taa'ee otoo illee hin deebiin attamitti gargaaruu danda'a. Kan biraa immoo yeroo ammaa instituushinii adda addaa uumamaa jira, yuunivarsiitiin adda addaa uumamaa jira. Yuunivarsiitii gara 53tu jira biyya kana keessa, achi keessaa kan Oromiyaa baay'eedha. Attamitti isa warra biyya jiran kana wajjiitti qindeeffame bu'aa argame kana hojiirra oolchina kan ta'u. Lammatas immoo
iskoolaarshiippii duratti jenne sana amma ofii kootii sana hojjedhu duwwaa otoo hin taatiin hiriyoonni koo kan iddoo adda addaa biyya adda addaa jiranis akka kana hojjetanis gochuudhaa fi walitti qindaa'uun barbaachisaa yaa ta'e. Kan biraa immoo iskoolaarshiippiin akka biyyaatti kennamus because of political corruption karaa adda addaa kan ta'e namni namootumsaanii wanni jedha. Oromoonni carraan Oromoo argatu baay'ee minimaalii jaa ta'a akka baay'ina Oromootti biyya kana wanni hin jedhu amma alabaanii ijoollee shayyoo argite Oromoon tokko yookaan hin jiru. Nama 20 keessaa tokko fayyee argita hin jiru. Naa carraa iskoolaarshiippii sanas wanni jechuudha. Warra ala jirus gargaaruudhaaf amma job opportunity warra hin argannes entrepreneurship waan akkana wanni jechuudha. Isaan warra industirii keessa hojjetus warra naannoo yuunivarsiitii keessa hojjetus walitti qindaa'ee isa biyyaa kanaa walitti qindaa'ee itti gargaarra. Dhufamee asitti qorannaa adda addaa inisheetii gochuudhaan iskoolaarshiippii irratti gargaaruudhaan lammatas immoo as dhufanii akkuma anammoo hojjetaa jiru kana yuunivarsiitii adda addaa gargaaruudhaan gochuu dandeenya kaarikulum development dabalatee hundumaa jechuu. Kanaaf dhaabne bara 2016 humni Stookholmitti konfiraansii tokkoffaa achitti goone sanagaa yaada kanas hiriyoota kootti dhiyeessee kanaan humnee biyyattis immoo gallee asittis reejistardii gochuun barbaachisaa jaa taate asittis finnee konfiraansiin lammataa asii jiddu galeessa aadaa Oromiyaa Shaggar kanatti godhame. Iddasii biyyumatti godhamaa jira. Inni itti aanee jiru Adaamaatti godhame. Amboo yuunivarsiitiis godhame. Excellence Centerii waa'ee tokkoffaa waa'ee barumsaaf waa'ee kaarikulamii duratti kaaseen ture. Beekumsa baay'eetu kuufamee kan jiru biyya kana keessa jira. Indigenous knowledge kan jedhamu kana attamitti isa kana beekumsa teeknooloojii amma dhufee kanaan walitti intigireetii goone kaarikulamii kana divelooppii godhu qorannaa adda addaas gochuu danda'ama kan jedhuun yaadni ka'ee Excellence Center in Indigenous Technology Center isaa Amboo University keessatti dhaabne itti be part of qaama university sana gocha achi keessatti godhamu tokko inni ta'e yeroo ammaa ministeerri barnootaa illee isa kana akka indigenous wanni kana teeknooloojii kana fuudhee yuunivarsiitiin adda addaa waan kana irratti akka hojjetu godhaa jira jechaadha. Kun baay'ee nu gammachiisa. Kanuma kana fakkaatuttis Bulee Horaattis waan akkana hamne jechaadha. Inni yaadni isaa as a whole kan hundumaa biyya Oromiyaa teeknooloojiidhaan humneessuu lammatas immoo teeknooloojiin kuni beekumsa duwwaa otoo hin ta'atiin dinagdeedhaan akka biyyi kun humnaa'u gochuu gargaara kan jedhuun kana humnee jechaadha. Gara fuulduraattis bu'aa akka fidu abdii guddaadha. Egaa kalaqaawwanii fi teeknooloojii garaagaraa kanneen hojjetan dargaggoonni jiraatu biyya kana keessa. Dargaggoonni kun deeggarsa yoo barbaadan beekumsaanis dinagdeedhaanis gorsas yoo barbaadan akkamittiin isin argachuu danda'u? Tokkoffaa weebsaayitii jira. Lammatas immoo achi gubbaarratti telefooniin adda addaas kan kaa'ames jira. Kan biraa immoo konfiraansii waggaa waggaan goonaa midtermis akkanumas workshooppii hin goonaa. Kanaan qunnamuu danda'u jechaadha. Nuti gargaarsa guddaa gochuu fi dandeenya akka isaan barbaadanitti ta'achuu danda'u gochuu dandeenya. Nuti baay'ee keessumaa warra dargaggeessa ta'ee young scientist kana baay'ee irratti xiyyeeffanna. Amma bara baraan warra qorannaa warra dhiyeessan keessaa fillee badhaasa hin kennina. Badhaafni kunis akka hamileen isaanii ol ka'u gochuudha keessaa fa'aa dargaggeessa ta'anii dhiiras ta'e keessumaa immoo hubannoo dubartoota irratti baay'ee hubannaa goonaa. Maaliif
amma yoonaa amma yeroo koo ammallee nama baay'eetu baraa jira ijoollee dubaraa. Yeroo ani mana barumsaatti baraa jiru lakkoofsa 1-2 waan akkanaati. Kanaaf isa hamilee isaanii ol qabuuf naannoorra jiru gochaa jirra. Kan biraas immoo iskoolaarshiippii adda addaa karaa sadarkaa biyyoolessaa irratti godhamu carraa argamuun karaa tokko gargaaruu dandeenya jedheetan yaada. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu karaa miidiyaa Soof Umariin isiniif darbudha. Qophiilee keenya irratti yaadaaf qeeqa qabdan nuun ga'a. Hamma dhumaatti daawwadhaa nu waliin tura. Egaa Piroofeesar ilaalcha siyaasaa irraa namuu bilisa ta'uu hin danda'u jedhama. Siyaasa irraatii namuu bilisa miti jedhameetu yaadama. Diyaaspooraan siyaasa keessatti hirmaachuu irratti ilaalchota garaagaraati kan jiru biyya kana keessa. Kallattiidhaan hin hirmaatan waan ta'eef asis hin jiran waan ta'eef dhiibbaa isaan uuman irra miidhaatu caalaa diyaaspooraan osoo siyaasa keessatti hirmaannaa gochuu baatee warreen jedhan jiru. Warreen immoo dinagdeedhaanis kan nu utuban isaanidha. Intarnaashinaaliis dhageettii qabu. Diyaaspooraan siyaasa keessatti hirmaachuu qabaa warreen jedhan jiru. Egaa isinis diyaaspooraa jedheen isin gaafadhe. Mee isin maal jettu? Egaa akkaataa itti waan kana diskiraayibii godhanu abbaa diskiraayibii godhu sanarratti hundaa'a. Waa tokkotu dhugaa tokkotu jira. Ani yeroo dargiin sanan biyyaa bahe otoo biyyaan bahini wanni keessatti wal'aansoo barataa keessatti qooda fudhachaa ture. Achi keessaa fakkeenyaaf sadarkaa Awurooppaatti Union wanni Itoophiyaa Union Student Union kan jedhamu ture Awurooppaatti isa kan Ameerikaattis akkana ture international akkana ture. Isaan kuni wal'aansoo biyyatti godhamu keessaa dabalata guddaa warra godhan keessaa amma fakkeenyaaf kan akka booda paartii attamiitu bahee Ihaabbaan achi keessaa uumame, Mayisoon achi keessaa uumame. Innaa dabalata guddaa godhan ibinsoo jarri sunis sababii waliin galleen rakkoo guddaa uumameera. Haa ta'u malee rivolushinarii innaa sana deemu keessatti jaban Haile Sillaasee keessatti uumaa gochuun danda'amuyyuu garuu Haile Sillaaseen innaa sana kan inni eeyyamu yuunivarsiitii keessatti akka barbaaddetti of ijaarta akka barbaaddetti dubbattaa garuu karra yuunivarsiitii keessa milimeetira tokko gadi baatee waa sana dubbachuun hin danda'amu. Haa ta'u malee achi keessatti waa baay'ee barnoota rivolushinarii biyya adda addaatti gaggeeffame kan akka Chaayinaa keessatti, Kuubaa keessatti, Aljeeriyaa keessatti, Veetinaam keessatti, Raashiyaa keessatti kan akkan hundumaa kan godhame baay'isa godhameetu wanni jedhamaayyuu. Achi keessatti barataan barsiisaanis hundumtuu qooda fudhata. Sana hundumaa kan duuba goree baay'ee wanni godhu diyaaspooraa ala jiru. Achi isaan firii ta'anii of ijaaranii baay'ee wanni jedhan. Fakkeenyaaf akkuma dura Badhamaaram kan jedhamu jira elite school asirratti kiiloodha achi Alammaa deeme. Innaa sanatti Oromoo Student Study Association kan jedhu Hailee fidaa fi hiriyoota isaaniitiin kan uumametu Awurooppaatti ture. For the first time qubee afaan Oromoo barreeffamaan biyya sanatti ergamee asitti biyya kanatti dhufee nuti isa duplikeetii fa'aa goonee amma inni koppiin nama godhamu kun hin jiru. Duplikeeshin wanni halkan dhokatamee godhamee baadiyyaatti goonee ittiin achi innaa sana hojjannaa jechaadha kun otoo biyyaan bahini otoo yeroodhuma dargiin wanni hin jedhini jechaadha dura. Kuni qubee Oromoo sana kontribuushinii guddaa kan godhe ammayyoo taate Hailee fidaa fi hiriyoota isaati kontribuushinii guddaadha. Lammatas immoo wal'aansoo Oromoo godhuudhaaf baay'ee dabalata guddaa kan godhamee iddoo biyya adda addaati wanni jedhamee baay'eedha. Anumtuu bahee
bara 69 akka Habashaatti 77 akka Faranjiittiin biyya kanaa ba'e waggaa 48 natti fakkaata. Innaa 49 amma ji'a xinnoo booda amma kana achaadha. Achitti student union kan Oromoo jooyinii godhee achi ture. Anuu bara baay'eedha. Oromoo union in Europe prezidaantiin ture. Sekretariin Nabsiisaa Maaruu Nagaaso ture. Innaa akkatti tajaajila asittis waan achi qorannaa godhame as erguu liinkii biyya kanaan uumuu baay'ee contribution godhame jechaadha. Garuu amma dhalataan amma yeroon ammaa waa baay'ee jijjiiramaa jira. Innaa sana miidiyaan kun wanni kun akkanaan hin jiru. Waan hundumaa barreeffamaan wanni adda addaadhaan sarkii adda addaatiin godhamaayyuu. Kanaaf amma yeroo ammaa dhuguma maqaa adda addaa kenname numsanaayis amma diiyaasporaatii yoo ta'e mootummaan jiru yoo fuuldura dhaabbate maqaa biraa kennamaaf. Warra immoo mootummaa jiru jijjiiruuf ka'e akka wanni itti ilaalama. Innaa akkuma kanaafan seen jedhe ilaalcha adda addaatiin ta'uu danda'a. Yeroo ammaa garuu xinnoo ishii polarized ta'ee kan waan kanatu jira argaan jira. Maal ta'ee gaaffiin dura student movement jiru keessaa innaa yuunivarsiitii keessa turre gaaffii lama qabatee jira. Inni tokko gaaffii uummataati. Amma national question kan jedhamu. Inni tokko immoo gaaffii lafaati. Innaa kana qabamee innaa baay'een achi keessatti leadership hundumaa kan qabu karaa adda addaa wanni Oromoodha amma karaa student movement kan Addis Ababa University ta'u alattis ta'u waan akkanaati. Booda dargiin innaa dhufe waa'ee gaaffii isa lafaa kana innaa hiikamu. Kanaaf gaaffii uummataati. Gaaffii uummataa irratti ammanni uummanni biyya kana adda adda ta'e jechaadha. Duraan namni Oromoo ta'ee Oromoo hin taane Sidaama ta'ee Sidaama innaan jedhu Amaara jechuukooti. Hin taane kan hundumtuu iddoom tokkotti kan jedhu amma bara 78 jalqabame amma Yaappaa keessaa ba'ee TPLF uumame. Lammata dur hundeessaa Maccaatuu lamaa haa ta'u malee adda bilisummaa Oromoos 70 keessatti sagantaa hafatee wanni jedhee amma piroofaayiliin karaa bilisa uummata baasuu waanni kuni innaa jedhamu beevariinsaa hundumtuu jijjiirame jechaadha. Kanaaf akkaataan ittiin namni ilaalchi namaayyuu adda adda ta'e. Amma fakkeenyaaf Oromoodhuma keessatti Itoophiyaa kana kan keenya godhannee fuulduratti deemna. Itoophiyaa kana dimookiraasii goonee fuulduratti deemsina kan jedhuu fi lakkii Itoophiyaa kana keessaa Oromiyaa bilisa taate uumnee biyya kana bilisa baafnee akka ta'e waan akkana dhalatee jechaadha. Garaagarummaan jechaadha. Kun immoo namni ideoloojiin adda adda yoo ta'aate yaada amma wal morkuu dhiifameetu gara kamitti deemee amma Yaappaa Meesoonis ta'u kan biraas ta'u gara walajjeechaa elimination warra sanatti deemee jechaadha. Kun immoo gaaffii kana baay'ee balleesse jechaadha. Yeroo ammaa irrattis waa'ee amma fakkeenyaaf uummata adda addaatiin wanni ta'ee aktivistiin adda addaa akkatti wanni jedheen numtuu aktivistii ta'ee gadi baay'inaa dubbatu riivolushinarii ta'uu danda'a. Akkanan turre dura. Waan dubbatamu sun hundumtuu baay'ee isaa qorannaa irratti waan hundaa'e ijaan taane waa baay'eetu wanni ta'uu danda'a. Kanaaf nama xinnoo bilchina qabuu fi beekumsa qabutu keessaa filee gingilchee isaa galuu danda'a malee baay'ee rakkisaadha. Maaliif keessumaa immoo waa'een sabaa emotionally nama godha. Hoobsas nama dhabsiisa jechaadha.
yoo hobsaa hin qabaanne immoo achi keessaa rakkoo baay'eetu achi keessaa maddaa jechaadha. Kanaaf dabalata diyaaspooraan dabalata hin godhu jechuunis dhugaarraa waan fagaate ta'a. Achi keessaayis kan negatiiv roolii taphatu hin jiru jechuunis dhugaarraa fagaachuu. Maaliif hawaasuma asii kanatti achi jirutu calaqqisa waan namni wal keessa jiru jechaadha. Kanaaf gaaffii tokko lakki diyaaspooraan kontribiitii hin godhas innaa balleessaanis hin jira akkuma asii jechaadha. Kanaaf deebii tokko ta'e deebisuun nama dhiba. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Piroofeesar Girmaa Gabrasanbatii. Hamma dhumaatti daawwadhaa nu waliin tura. Egaa Piroofeesar akka gabaasa UNDP'tti hojii dhabdummaa fi hiyyummaa ni babal'ataa jira. Afrikaa keessatti immoo keessumaa kun ammatti waan beekamaa ta'edha. Gama tokkoon immoo misoomni sariifataa jira jedhama. Mee kan lamman akkamitti wal simsiisuu dandeenya jettanii yaaddu isin? Egaa ani ikoonomistii ta'ullee baadhu yaadni tokko tokko hin jira. Amma fakkeenyaaf guddinni dinagdee fi hojii dhabummaan oppoozitiidha jechuun yoo dinagdeen guddate hojii dhabummaan hin xinnaata. Lachuu wal bukkee guddataa jechuun dhugaarraa fagaata jechaadha. Maaliif dinagdee yoo guddate opportunity hojii uuma jechaadha. Kana amma yeroo baay'ee amma Awurooppaatti illee isumattuu ikoonomiin rakkoo yoo qabaate hojii dhabaa uuma. Hojii dhabaa uumaa jechaan kiriminaalizimii adda addaallee wanni ta'a fida jechaadha. Garuu karaa biraa immoo inni hojii immoo eenyutu uumaadha. Amma seektarii lamatu jira in jeneraal, tokko mootummaadha. Inni kaan immoo kan piraayiveetiiti, kan dhuunfaati. Baay'een tiraadishinaalii yeroo baay'ee amma yoonaa jiru wanniinsaa karaa mootummaati. Mootummaan immoo baay'ee isaa instituushinii adda addaati kan bulchiinsaa hierarkii akkanaati. Isaan inni ekstiriimilii babal'achuu hin danda'u, akka barbaadetti wanni jechuu hin danda'u. Garuu baay'ee kan babal'atu dhuunfaadha. Dhuguma biyya adda addaatti akkuma ikoonomii isaatti mootummaanis kaampaanii adda addaa oomisha adda addaa uumuu danda'a. Amma fakkeenyaaf biyya nan jiru Sweden gara innaan dura dhaqu biyya sana dhaqu harki 70-80 oomishni faabrikaas ta'ee kan naachuraal hundumaa ta'ee kan mootummaa ture. Booda garuu gara dhuunfaatti jijjiiramaa ture. Amma harka 50-50 akkana ta'uu danda'a. Jechuun gosa kan hin jedhe isa public institutionii ordinary kan ta'e irraa dhasee gara oomisha gara faabrikaatti kana wanni kana babal'isuunis mootummaan wanni qaba qooda qabaachaadha. Piraayiveetiinis immoo waan kana amma fakkeenyaaf barattoonni yuunivarsiitii 53 kana keessaa ba'an hundumtuu achi ba'anii isa mootummaa sana keessa galuu hin danda'an ta'a. Kanaaf kireetiivitiinis jiraachuutu irra jira. Hojii uumuunis danda'uutu irra jira. Akka isaan wanni isaanii uuman gochuunis sanarrattis qooda guddaa kan taphatu mootummaadha. Amma Swidinitti kan jedhu akka namni hojii calqabu amma kaampaanii adda addaa kan jedhu xinnoo injektii godhu. Horii injektii godhu, inkareejiin godhu, gorsa illaatu, horii siin kennu sanas karaa tokko tokko achiin wanni jedhu. Lammataans immoo
incentive taxation taksii sarraa wanni jechuu lammata immoo liqaa amma fakkeenyaaf karaa baankii wanni kana tottolchuu poolisii adda addaa kana gochuudhaan gargaaruu danda'ama jechaadha. Kanaan hundumtuu yoo poolisiin gaariitti jiraate jedhe kan akka hojii uumuudha promootii kan godhu yoo jiraate. Lammatas immoo warri baree hojiidhuma isa jiru sana keessa argachuuf otoo hin ta'aatiin ofii isaatii uumuudhaaf insentiiviin akka jiru ikonomiik insentiiv kan yoo jiraate kun hundumtuu yoo wal madaale rakkoo sana hiikuu danda'a natti fakkaata. Kanaaf amma mootummaanis poolisii adda addaa kana promootii kan godhu kana hojjechuuf qoodni hin jira gochuutu irra jira. Isaan kaanis immoo isum kanayyuu warra hojii dhabaa kana somehow walitti qabee insentiiviin nuti isaa akka jajjabaatus gochuu danda'an mootummaan qooda qabachi gubbaa irratti jechuun maaliif it is in the hands of wannidha public irratti uummanni suni inni isaa akka jijjiiru akkuma duratti aadaa nyaachaa jette sana aadaa hojii ofii uumuus sis jiraachuutu irra jiraachaadha. Egaa isinii qonna ammayyeessuu keessatti leenjii garaagaraas laataniittu riisarchii garaagaraas hojjettaniittu meetti milkaa'eera jettanii yaaddu? Milkaa'eeras hin milkoomnes egaa jechuun Oromooti. Karaa tokko maa'inni ani akkuma duras hin jedhee wanni koo makaanikaal injiinarii godha. Sana booda agriculture engineering PhD course argadhe. Sana booda professorship waa'ee logistic and supply chainidha. Gara dhumaa irrattis immoo waa'ee automation digitization irratti hojjedha. Kuni baay'ee bal'aadha wanni kana. Gara dhumaa irratti qorannaan koo baay'een isaa kan xiyyeeffatee wanni jedhu nyaacha hundee iddoo qonnaa ka'ee processing industry irraa qabatee marketing qabatee amma consumption level kan jiru irratti. Kanaaf barattoonni PhD na biratti ani gorsee barsiises warri MSCs karaa scholarships ta'ee karaa ofii kootiif advisory ta'ee wanni jedhesi gara naannoo wara 100 oli ta'uu kan hundumaa focus irra jireessi waa'ee kanarratti. Waa'ee food security dha. Food security Awurooppaatti kan hojjennu konseptiin isaa adda addaa. Food security concept Awurooppaatti food safety quality isaati. Quality isaa nidha kan jedhu. Rakkoon achitti kan jiru overproductionidha. Qotee bulaan akka baay'ee hin oomishne. Capacity ati qotee bulaa yoo taate ati yoo kuntaala 1,000 wanni jette biyya sana kun hundumtuu ijaan barbaachifne 500 produce godhi oomishi isa kaan iddoo kaan immoo mootummaa see kenna yookaan sirraa bitanii gara enerjii gubanii wanni jedhu. Asitti rakkoon inni guddaa food security gahina nyaachaati. Sufficient food jechaadha. Insufficient kun immoo kan bada isin duratti amma jedhe xiyyeeffannaa amma duraan maalan godhaayyuu qonna gubbaa irratti amma otoon biyya kana dhufuu hin calqabini. Keeniyaa, Zimbabwe, Mozambiik kanaan irratti baay'ee meeshaa ittiin qotan kana dizaayinii gochuudhaaf. Dizaayiniin sun eessaa dhufe ani makaanikaal injiinarii dizaayinariidha. Agriculture engineering wanni ta'u isarratti wanni jedhee amma fakkeenyaaf Keeniyaa keessatti new model sana developii goonee warri hindoota entrepreneurship achidha amma achisa oomishanii gurgurataa jiru jechaadha. Kuni na gammachiisa. Kan biraa isa achitti irra jireessa social meaningis qaba amma
biyya keenyatu dhiira qota malee amma Keeniyaatti, Zimbaabuweetti, Sabsaaraa akka jedhutti hojii dubartiiti qonni. Hojiin qonnaa akka jedhutti. Kanaaf isaanis immoo rakkina humnaan isa wanni jedhu sana xinneessuudha jechaadha. Kanaaf kanarratti waa'ee kan biraa immoo wanni kan bades jira mannaa qotanii biyyoon irooshini godhamee wanni jedhu isarrattis bara 90 keessa baay'ee xiyyeeffadhee hojjedhe innis na gammachiisa jechaadha. Peepparii achi keessaa saayintifik peepparii dhiyee barreessine duwwaa otoo hin taatiin piraaktikaalii waan hojjetame jira. Kan biraa isa amma Itoophiyaatti ennaa deebinu isa kana keessattis ilkaa wajjinis hojjennee turre. Ilkaan international livestock keessatti asii amma gara Keeniyaatti muubdii kan ta'e ammayyuu biraanchii isaa tajaajilanitti fakkaataa isaa wajjinis hojjedhe jechaadha. Kunis na gammachiisa. Amma isa midhaan badu kana duratti sitti kaase sana iddoo oomishamee calqabee amma dhufee warra nyaataa ga'utti baay'eetu bada. Isa immoo logistic and supply chain method approach kan jedhuun baratoota koo baay'eetu irratti hojjete. Kuni sana yoo xiqqeessite badina sana yoo xiqqeessite contributionii guddaatu dhabina nyaachaatiin kan ka'e jechaadha. Karaa qonnaa ka'ee amma dhufee iddoo sana ga'utti jechaadha. Kanaaf na gammachiisa. Garuu karaa biraa immoo kuni kan inni jedhe kanaafi lakki kan inni jedhe immoo baay'een isaa konseptii isaatiin kan haa ta'u malee iddoo baay'ee irratti hojiirra hin oolle. Amma gadi waata shaggar kana keessatti wanni jedhe raqxee bittee avokaadoo bittee wanni wayii 5 yoo bittee arfaansaa innaa saaqxu badaadha miti nyaatamu wannidha. Banaana yoo jedhe akkaataa ittiin wanni jedhani fidanii nukkaamsu wanni keessatti this is wrong wanni keessatti ta'a. Amma iddoo biraatti qorannaan godhame keessa kuni akka hin banne maal godhu otoo hin badin yookaan gara juusitti liquiditti jirta yookaan immoo daakuu goota. Amma fakkeenyaaf muuzii yookaan banaanaa fittee gogsitee daakuu gootee akkuma kunoo bullaaf maal akkatti nyaachuu danda'an waliin makee. Innaa gaaffii ati dura na gaafattee aadaa nyaachaa kanaafis isumaa jechaadha. Attamitti namni muuzii daakee nyaata kan jedhu xinnoo imaajineeshinii ta'uu danda'a. Kanaaf amma isuma amma silaa goodaatti badu sana yoo jenne nyaacha tokkoffaa ikonomii keenyaaf lammata well-being amma wanni keenyaaf fayyaa keenyaafis gaarii ta'uu danda'a. Aadaa nyaachaa sanas bal'isaa akkuma asitti nama fruits and vegetables abundantidha baay'eedha namni nyaatu foon yoo arge foon ittidha. Amma yoo foon ifteessa keesse maalan nyaadhe siin jedha iddoo foon hin jirre jechaadha. Kana kanaan I think awareness yoo dabaluudhaan kan ta'e especially marketii kana gubbaarratti amma international trading yoo baay'ate amma Itoophiyaan fruits and vegetable exportii gochuu danda'e economic incentive biyya kanaaf hin dabalaje kanaaf irratti wanni jechuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo ani animal transport irratti baay'een hojjedhe. European Union projectii gurguddaa irratti wanni jenne inni more of minaalbaata complex ta'uu danda'a achi gubbaa irratti horii iddoo tokkoo fuudhanii makiina irratti fe'anii achi gubbaa irratti karaa raafii ta'e gubbaa irratti vibreeshiniidha itti dhufaa ho'i adda addaatti wanni jedhaa sana booda foon isaa innaa qalani gaarii miti. Tokkoffaa horii hin baddalta. Lammata foon isaas gadi wanni jedhaa. Amma biyya kanattis immoo akkanuma amma kanaan gaaffii kanaan namni PhD hojjete biyya kanas jira fidee jechaadha. Amma biyya kanatti ekspoortii horii calqabamee jira, kan foonis calqabamee jira. Kanaafis dabalata guddaadha. Achi nooleejii baay'ee kana dhimmatti bahuu danda'ama. Isaafis immoo gargaarsi attamii amma biyya kanatti amma loojistikii kana attamitti gargaaru kan jedhu duraanis Ministry of Transport and Logistics
akka gorsaa wayiitti achi gubbaarratti wanni koree wayiitu jira. Keessumaa immoo reguleeshinii adda addaa bahuun isaan gargaaruudhaan wanni ta'e. Ammallee kan inni ammas jiru World Bank Fund kan godhe hojii guddaatu jira. Isa as a team leader amma hojjetaa jira. Innis amma master plaanii Ethiopian master plan for logistic isa jedhu irratti kan biyyaaf wanni jedhee jechaadha. Kunis bu'aa tokko ta'uu danda'a. Professional kooti amma ekspertoota adda addaa jiran wajjin qindeessuudhaan kana hojiirra oolchuu danda'a. Kunis dabalataa jechaadha. Kanaaf inni akka poozitiivitti jechaadha. Tole sa'aatiin keenyas deemaa waan jiruuf mee dhumarratti sooramasii baheera naan jettanii turtanii mee gara fuulduraatti maal hojjettu maaliin isin eegna? Soorama egaa ji'a kana bultii tokko calqabee ofiishaalee soorama baheen jira. Waggaa baay'eedha 40. Garuu yeroo tokko dhiisuun baay'ee rakkisaadha. Maaliif achi gocha adda addaatu jira. Neetwoork international adda addaa jira. Iddoon sun hundee kooti sana kan lakkisuuf baay'ee rakkisaadha. Kanaaf dhibbaantaa 20 akka gorsaa senior research advisor ta'eetanii amma yeroo waggaa murtaa'ee fi achumatti ittoon hundeen koo achiin buqqa'u jechaadha. Garuu haa ta'u malee amma ani yuunivarsitoota biyya kana keessa jiran barattoota PhD baran gargaaruudhaa fi ammayyuutti fufeen jira. Kan yuunivarsiitii kan akka Bahar Daar, kan Shaggar yuunivarsiitii, Addis Ababa yuunivarsiitii jechuu kooti, Amboo yuunivarsiitii, Adaamaa yuunivarsiitii fookasiin kana godheetti ani isa kanatti maaliif saayinsii dhiisuun baay'ee rakkisaadha. Ani immoo riisarchii baay'een jaalladha. I love it. Baay'een jaalladha. Innaa sanarraa cituun baay'ee nama rakkisa. Kanaaf akkuma hoobiitti akka hojii otoo hin ta'in kana taate suutaan hir'isee akkana deddeemuun malee siruma cituun barbaadu. Irra jireessa immoo jaan amma yeroon achi yeroon hir'ate harka 80 asitti humna koo asirratti fookasii godhee asii gargaarsan kanaan dura gargaaraa ture caala gargaaruu nan danda'a. Isachi xiqqeessaan deema jechaadha. Akkanuma yaadaa jira egaa waaqni nu haa gargaaru malee. Waaqayyo isin gargaara egaa. Tole Piroofeesar yeroo dhiphaa qabdanirraa nuu qooddanii istiidiyoo keenyatti argamtanii gaaffiif deebii waliin gootaniif guddaa isin galateeffannaa kabajamaa. Ulfaadhu isinis asitti naaf feertanii yaada koo kan akkan isinii hiruu gochuu keessaniif ulfaadha. Egaan qophiin keenya guyyaa irraa asuma irratti raawwatee jira. Qopheessituun sagantaa kanaa Lalisee Mokonnin ture. Torban sagantaa biraa keessummaa biraatiin hanga wal agarruutti nagaan tura.